Ashamaar kafunee daawwattoota fi hordoftoota keelloo miidiyaa oduu yeroo ammaa qabannee dhiyaannee irra dursa angafootatiin isinitti hima. Wallagga lixaa fi Wallagga Bahaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoon haleellaa gaggeessaa jiraachuu himame. Haleellaan diroonii mootummaa Itoophiyaa raawwatu lixa Oromiyaatti jijjiiramuusaa ORYX gabaase. Sirni awwaalcha artistii Nuhoo Gobanaa Kamisa Boorii akka gaggeeffamu gabaafame. Haleellaan diroonii uummata nagaa Oromoo dhabamsiisuuf gaggeeffamaa jiru akka dhaabbatu fi duulli Tiwiitaraan ni godhama jedhame. Aanaa daannootti finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa qonnaan bultoota Oromoo irratti dhukaasa banan. Daawwattoota keenya gara bal'ina oduuttaan isin dabarsaa. Oduu kan isinitti mu'aan mooneet badhaasaati. Wallagga lixaa fi Wallagga Bahaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoon haleellaa gaggeessaa jiraachuu himame. Wallagga lixaa Toongoo keessatti haleellaa guddaan guyyaa kaleessaa waraana bilisummaa Oromoon gaggeeffamaa erga ooleen waraanni mootummaa Itoophiyaa magaalicha gallakkisuun baqachuun magaalaan Toongoo harka waraana bilisummaa Oromoo galuunsaa gabaafame. Lola kanaan waraanni bilisummaa Oromoo meeshaalee waraanaa gurguddaa diishqaa matarayyasii kilaashii rasaasaawwan hedduu konkolaataadhumaan waraana mootummaarraa hiikkachuun gabaafame. Mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu fi duula jajjabaa gaggeessaa jiraatus waraanni isaa bakkeewwan deeman maratti dhumanii reeffi isaanii soorata allaattii ta'aa jira jedhamuun himama. Wayita ammaa humna qabu guddaa gara Wallaggaatti kan bobbaase mootummaan Itoophiyaa waraanni lafoo Wallaggaa bakkeewwan hedduutti waraana bananii jiru. Kaleessaa farra lola guddaan Wallagga Bahaa aanaalee akka Waamaa Galoo, Nunnuu Qumbaa, Sibuusree, Billoo Booshee fi aanaa Waayyuu Xuqaa keessatti gaggeeffamaa jira. Lola kanaan waraanni mootummaa konkolaataa Taataa 31 fi Siree fi 7 magaalaa Nunnuurraa qabee Adaree osoo imalaa jiru tabba korbuu irratti aleelamuunsaa gabaafame.
kanneen haleellaa waraana bilisummaa Oromoo irraa hafan nunnuu ka'anii magaalaa Daree yoo seenan waraanni bilisummaa Oromoo ammoo magaalaa Nuunnuus to'achuun gidduutti galchee hanga guyyaa irraatti waraana mootummaa rukuttaa jajjabaan haleelaa jiraachuu maddeen keenya gabaasan. Akkasuma Wallagga Ba'aa aanaa Sibuu Siree bakka Waamaa Kusaayee jedhamuttis kaleessa waraanni mootummaa hedduun ajjeefamanii kan baqatan gara Naqqamteetti ofirra deebifamanii turan. Har'as itti deebi'anillee waraanni mootummaa hedduun haleelamaa akka jiran gabaasni arganne ifa taasisa. Wallagga Ba'aa aanaa Waayyuu Tuqaa Guutee fi Gabaa Jimaataa gidduuttis lolli guddaan waraana bilisummaa Oromoo fi humna waraana mootummaa gidduutti gaggeeffamaa kan oole yoo ta'u waraana bilisummaa Oromoon injifannoo argachuu isaatu himama. Akkasuma aanaa Waayyuu Tuqaa Burqaa Waamaa irrattis haleellaa guddaan waraana mootummaa qaqqabuusaa gabaasni arganne ifoomse. Waraanni bilisummaa Oromoo tooftaa lola guddaa fayyadamuun waraana mootummaa humna baay'ee fi meeshaa waraanaa guddaan itti bobba'e irratti injifannoo argachaa akka jiru gabaafame. Lolli gidduu kana waraana bilisummaa Oromoo fi humna waraana mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru lola akkana guddaa ta'us gabaasni arganne ifa taasisa. Waraanni mootummaa lola kaabaarraa hafe as deebi'ee guutuun jedhamuun kan danda'u waraana bilisummaa Oromoo irratti duula waraanaa banee jiraachuun kan himamu yoo ta'u baay'inni waraana mootummaa kuma dhibbootaan lakkaa'aman torbanoota lamaanii asitti dachee Oromiyaa irratti hedduun du'uun isaanii himamaa jira. Haleellaan diroonii mootummaa Itoophiyaa raawwatu lixa Oromiyaatti jijjiiramuusaa ORYX gabaase. Marsaariitiin waan waraana Itoophiyaa keessaa haleellaa diroonii irratti fuulleeffachuun maxxansu ORYX mootummaan Itoophiyaa buufata diroonii Asoosaa taasifachuun lixa Oromiyaa haleeluu fi qophii xumuree akka jiru saaxile. Gabaasni ORYX Stiijen Meetzerii fi Joost Olmaansiidhaan ba'e akka jedhetti lixa Oromiyaa qarqara magaalaa Gidaamiitti jalqaba baatii amajjii kan argame boombiin diroonii Gaam 5 jedhamu mootummaan Itoophiyaa haleellaa humna qilleensaa gara Oromiyaatti naanneessuusaa fi mul'istuu jalqabaati jedha. Marsaariitiin gabaasa isaa keessatti mootummaan Itoophiyaa xiyyaara nammaleessa diroonii kan oomisharraan ta'e Muhaajar 6 kan jedhamu buufata humna qilleensaa ollaa Oromiyaa qubsiisee jira kan jedhu akka ragaatti suuraa saatalaayitii fayyadamuun gabaasee jira. Suuraa saatalaayitii dirooniin nammaleessi kun buufata isaa gara Asoosaatti jijjiirrate akka jiru saaxila. Marsaariitiin kun akka gabaasa marsaariitichaatti suuraan saatalaayitii akka ibsutti xiyyaaraan nammaleessa kana naannoo Beenishaangul Gumuz buufata xiyyaaraa Asoosaa qubsiisee achirraa haleellaa raawwachuu fi haala mijeeffatee jira. Asoosaarraa kee Oromiyaa kutaalee waboon keessa socho'aa jirutti hubisaa haleellaa raawwachuu fi haalli kun isa dandeessisaa jedha gabaasichi. Gabaasni dhaabbatichaa akka keekutti haala lixa Oromiyaa kutaalee Wallaggaa arfan waboon dhuunfatamanii jiran keessatti gaggeeffamuuf akka jiru eera. Kutaalee Oromiyaa lixaa guutummaan Wallaggaa wayitaa ammaa humna waraana mootummaa keessa ka'aniiru. Wayitaa ammaa baadiyyaaf magaalaa Wallaggaa harki 90 ol waraana bilisummaa Oromoon to'atamee kan jiru. Humni waraana mootummaa magaalaa godinaa qofaa fi aanaalee tokko tokkorraan kan hafe bakka qabatanii jiran akka hin qabne himama. Mootummaan bakkoota waraanni bilisummaa Oromoon to'ataman kana deebisee qabachuu fi waraana lafoo humna guddaadha jedhamuun fayyadamullee humni waraana mootummaa gara lixa Oromiyaatti malee hammi inni lubbuun deebi'u muraasataa daranuu lubbuun deebi'uun abjuu ta'aa dhufe. Konkolaattota dhibbootaan lakkaa'amaniin torban lama asitti gara Oromiyaa lixaatti bobbaan waraana mootummaan taasifamullee kanneen irraa hafan ol deebi'anii akka hin jirre himama. Kana ijaabaaf mootummaan haleellaa xiyyaaraa gaggeessuuf akka jiru fuulli marsaariitii ORYX kun saaxileera. Ibsa bal'aa kan kenne marsaariitiin dhimma kana saaxile kutaaleen Oromiyaa hangi tokko dirree fincilaa ta'aniiru jechuudhaan waraana bilisummaa Oromoon hagayya 2021 keessa gamtaa mootummaa Itoophiyaa loluu TPLF waliin uumuun ni yaadatama. Lolli Itoophiyaa keessaa guutummaatti kan TPLF fi mootummaa Itoophiyaadha jedhanii yaadamullee kutaalee biyyattii hundaa keessatti dhaabbileen hedduun lolatti jiru. Humni qilleensa riphee loltootaa to'annoo keessa galfachuu fi haleellaa xiyyaaraaf dirooniitiin yaaliiwwan gurguddaa godhee jira. Haleellaa xiyyaaraa kun Oromiyaa keessatti raawwatamuun uummata nagaa ajjeesuu fi bu'uuraalee misoomaa barbadeessuun gabaafamullee qorannoon qaamota of danda'anii gaggeeffame adda hin baafamne jedhee jira maxxansi marsaariitichaa. Dirooniin kan Iraan ta'e Muhaajar 6 kun quunnamtii saatalaayitii kan hin qabnee fi hanginni irraa socho'u yookiin bobba'uu danda'u kiiloomeetira 200 irratti kan daangeffamedha. Maxxansi marsaariitii kun dheengaddaa Amajjii 17 bara 2022 kan maxxanfamedha. Marsaariitiin ORYX jedhamu kun haleellaa diroonii uummata nagaa meeshaa maleeyyii Itoophiyaan qiyyaafattee jirtu haleellaa lixa Oromiyaatti gaggeeffamuuf jiru dursee saaxileera. Sirni awwaalcha artist Nuhoo Gobanaa kamisa boorii akka gaggeeffamu gabaafame.
weellisaa jaallatamaa Oromoo kan ta'e Artist Nuhoo Goobanaa sirna awwaalcha isaanii kamisa boorii jechuun amajjii 20 bara 2022 magaalaa Adaamaatti akka raawwatuuf jiru himame. Artist Nuhoo Goobanaa dhibee narvii fi qaama keessaan hedduu rakkataa ture waggaa dheeraa erga ciiseen booda guyyaa kaleessaa lubbuun darbuunsaa gabaafame. Jireenya dhuunfaasaa jiraatee kan hin beekne guyyuu waa'ee sabaa fi uummata isaa Oromoof halkanii guyyaa osoo ifaajuu addunyaa kanarraa du'aan kan godaane Artist Nuhoo Goobanaaf bakka hawaasni Oromoo hedduun argamanitti guyyaa booruu sirni awwaalchasaa ni taasifamaaf jedhamee eegama. Awwaalchi artistii kanaa akka guyyaa boorii ta'us koreen sirna awwaalchaa fi maatiin isaa miidiyaaleef ibsuu isaanii har'a gabaafame. Bakki awwaalchasaa magaalaa Adaamaa akka ta'edha kan himame. Hawaasa Oromoo fi tokkummaa lallabaa injifannoo hawaa kan lubbuun boqote artistii jaallatamaa Nuhoo Goobanaa fi sirni awwaalchasaaf malu guyyaa boorii akka godhamuufiif jiru simamee jira. Sirna awwaalcha kanarrattis artistoonni Oromoo fi namoonni Oromoon qaban gurguddoonni artistoonni hedduun qoodarraa fudhatu jedhamee abdatama. Haleellaan diroonii uummata nagaa Oromoo dhabamsiisuuf gaggeeffamaa jiru akka dhaabbatuu fi duulli Tiwiitaraan ni godhama jedhame. Ilmaan Oromoo fi qaamoleen dhimma mirga namoomaaf falman kanneen miidhamuun Oromootti dhaga'amu fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa guyyaa har'aa gama Tiwiitaraan duula Oromiyaa barbadeessuun haa dhaabbatu jedhu gaggeessuuf akka jiramu koreen dhimmicha qabatee jiru beeksise. Haleellaan dirooniin Oromiyaa irratti raawwataa jiru kun akka dhaabbatuuf dhiibbaa gama miidiyaan cimsuu fi kan dhaabbate koreen dhimmicha ofitti fudhatee jiru akka ibsetti guyyaa har'aa amajjii 19 bara 2022 sa'a 9 irraa eegalee duulli kun akka gaggeeffamuu qabu waamicha dabarsee jira. Duulli kun akka lakkoofsa biyyattiitti har'a galgala sa'a 5 irraa kaasee guyyaa tokkoof akka itti fufiinsaan gaggeeffamuuf jiru eerame. Korichi duula kana gaggeessuuf kaayyoonsaa haleellaa dirooniin hawaasi Oromoo meeshaa maleeyyii miidhama guddaaf saaxilamaa akka jiran addunyaatti beeksisuun qaamota mootummaa Itoophiyaa tumsa godhaniif irraa kutanii haleellaa diroonii kan akka dhaabsisaniif kan dirqamsiisu akka ta'e eerame. Haleellaan diroonii Oromiyaa kutaalee adda addaa keessatti gaggeeffamaa akka jiru gabaafama. Kanaan alattis haleellaan xiyyaaraas Oromiyaa bakkoota hedduutti gaggeeffamaa akka jiru himamee jira. Mootummaan Itoophiyaa haleellaa diroonii fi xiyyaaraa gaggeessaa jiruun uummata nagaa miidhaa akka jiru akkasuma dhaabbilee hawaasa hedduu barbadeessaa jiraachuun gabaafamaatii jira. Kana dhaabsisuuf hawaasni Oromoo miidiyaa hawaasaa Tiwiitarii fayyadamu umarri duula haleellaa kana balaaleffatu har'a akka eegaluu fi waamicha taasifamaa jira. Aanaa daannootti finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa qonnaan bultoota Oromoo irratti dhukaasa banan. Guyyaa kaleessaa amajjii 18 bara 2022 Shaggar Lixaa aanaa daannoo ganda bakkee sirbaa keessatti finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa waraana PPtiin deeggaramuun uummata irratti dhukaasa bananii namaa fi qabeenyaarra miidhaa geessisan jedhame. Uummanni lagatti baqatee jiraachuu kan eeramu hanga halkaniitti uummata irratti dhukaasni banamee ture itti fufee jira jedhan. Baatilee muraasa duras aanaadhuma kana keessatti namoonni hedduun finxaaleeyyii naannoo Amaaraan kanneen PPdhaan hidhachiifaman kanaan ajjeefamuu fi manneen uummata hedduu nagaa gubamaa turuun kan yaadatamudha. Waraanni Biltsiginnaa yommuu achi bobba'us finxaaleeyyii naannoo Amaaraa kana gargaaree uummata akka ajjeesu maddii odeessa keenyaa ifoomsee jira. Haalli uummanni naannichaa keessa jirus daran ulfaataa akka ta'e himan. Daawwattoota fi hordoftoota Keelloo Miidiyaa oduu ammaaf qabanne kana gammaa ture qophiilee Keelloo afaan waliin turtii gaarii. Yeah.
Rabbii